Israa'el fi Filisxeem har'a guyyaa shanaffaasaa qabateetiin jira. Israa'el haleellaa qilleensarraa jabeessitee itti fuftee jirti. Lakkoofsi lammiilee du'anii gama lamaan irraa dabalaatii jira. Boruu mashii gabaasa bal'aa qindeeffatee jira. Biyyoonni baha jiddu galeessaa lamaan Israa'eliif Gaazaan lola guyyoota shan lakkoofsise keessatti argamu. Israa'el loltoota 300 ta'an gara daangaa Gaazaatti qubsiifatteeti jirti. Hamas ammoo magaalaa Israa'el Ashqaloom jedhamtu keessaa lammiileen nagaa akka ariitiin keessaa baqatan akeekkachiisa laatteeti jirti. Ashqaloon magaalaa kibba Israa'elitti argamtu yoo ta'u, magaalota kibba Israa'el keessaa magaalli kun guddina ummataatii fi akkasumas ammoo guddina sadarkaa magaalaatiin sadarkaa sadaffaa gubbatti argamti. Hamas ammoo magaalaa baay'inni uummata 149 ofirraa qabdu kana guutumaan guututti haleelluu waan feetuu fi lammiileen Israa'el warri nagaa akka keessaa baqatan akeekkachiisteeti jirti. Amma ammoo guyyaan xumura Hamas jiraattonni magaalaa Israa'el Ashqaloon keessaa akka gadhiisanii ba'an ajaja kennite kun xumuramaatii jira. Lolli kun amma guyyoota afuran darban caalaa ila addunyaa harkisaatii jira. Hardhi guyyaa shaneessoo lolli kun itti jalqabame yoo ta'u, haga ammaatti wantoonni yaaddessoo ta'an ijoon lama galmaanii jiru. Inni tokko akeekkachiisa Hamas kennaa jiruu fi lakkoofsa lammiilee nagaa du'aa jiran dabaluusaa yoo ta'u, lammeessoon ammoo tarkaanfii garjabinnaa humni qilleensa Israa'el fudhataa jirudha. Amma Gaazaa keessatti bakkeen safe area jedhamu yookiin bakkeen namoonni nagaa keessa turuu danda'an tokkoyyuu hin jiru. Haleellaa walirraa hin cinne Israa'el Gaazaa irratti banteen bakkeewwan nagaa ilmi namaa keessa turuu fi itti mijatu tokkollee dhabamuu irratti argama. Dubbii himaan humna waraana Israa'el Jonathan sochiin waraanaa ilaalchisuudhaan hardha yennaa ibsa miidiyaaleef kennanitti humni waraana Israa'el hulaa Hamas cabsee Israa'elitiin haleele mara isaa cufeeti jira jedheeti jira. Humni lafoo konkolaataan waraana sibiilaa uffatee fi gareen rokkeettii dhukaasu irratti dabalataan humni waraana eeggataa ta'e 300 ta'u amma daangaa Gaazaa cinaa qubsiifatuusaa addeessiiti jira. Loltoonni kun daangaa Gaazaatti siqanii ergama mootummaa Israa'el irraa itti kennamu qofa eeggatu irratti argamu ka jedhe dubbii himaan kun Gaazaa dhabama gochuu fi yennaan dhiyaataa jirti jechuun ardhaa akeekkachiiseeti jira. Haleellaa qilleensarraa Israa'el Gaazaa irratti raawwattuun haga ammaatti gamoowwanii fi manneen jireenyaa, biiroowwan teknooloojii akkasumallee ammoo gamoon yuunivarsiitii Islaama Gaazaa keessatti bu'uureffamee jiru tokko barbadaa'eeti jira. Erga Hamas haleellaa Israa'el irratti banee kaasee Israa'el haleellaa qilleensaa gaggeessuu kan hin dhaabbachiisin yoo ta'u, warra iddoo bulaan qabaniif ammoo halkan akka itti rafan dhabanii rakkoo keessa akka jiran miidiyaaleen gabaasaniiti jiru. Rakkoon deeggarsa namoomaa ammallee lammiilee Gaazaatiif hammaatee katti fufee jiru yoo ta'u, akka ministeerri fayyaa Gaazaa jedhetti Gaazaa keessatti ijoolleen xixiqqoon nama jalaa fiiganii bahuu hin dandeenye 260 ta'an dabalatee lakkoofsi namoota warra Gaazaa kadu'anii 900 laqqabeetii jira. Gaazaan lafa dhiphoo namoonni miiliyoona 2.3 ta'an walta tuuttawanii keessa jiraatan yoo ta'u, dhiyeessiin bisaanii fi ibsaa Gaazaa irraa citeetii jira. Kunis ammoo rakkoo deeggarsa namoomaa duraanuu ture akka malee hammeessuusaatu dhaga'ame. Israa'el ammoo haleellaa isii cimsuu fi loltoota 300 ta'an gara Gaazaatti bobbaasuu isii akka dhaadannootti ilaalaati jirti. Loltoonni Hamas ammoo Israa'el loltoota 100 lakkaa'aman itti bobbaaste kun lakkoofsaan hanga kan Israa'el kana hin ga'ani. Akka ragaaleen garagaraa agarsiisanitti lakkoofsi Hamas kumoota kurnaniin kan lakkaa'amu qofaadha. Gaazexaan The Times of Israel qondaala olaanaa Israa'el maqaan isaa akka dhawamu hin barbaanne tokko beeffachuun gabaase akka jedhutti waraanni lafoo fi loltoonni dammaqinaan qophaa'anii loluudhaaf qophaa'an ka Gaazaan qabu 30 akka hin caalletu barame. Kun ammoo atoo kanaan jiru humni qilleensa Israa'el yuunivarsiitii Islaamaa Gaazaa keessatti argamu guyyaa kaleessaa barbadeessuu isaa mirkaneesseetii jira. Yuunivarsiitiin kun haleellaa raawwatame kanaan guutumaan guututti kan barbadaa'e yoo ta'u, Israa'el sababni haleellaa kana raawwatteef Hamas injineroota waraana gargaaran leenjisuuf waan itti gargaaramtuu fi akkanumallee ammoo wirtuu aangoo siyaasaa fi waraana Gaazaati jechuudhaan waan irratti xiyyeeffattee fi barbadeessuu isii karaa X yookiin ammoo kanaan dura Twitter jedhamu beekamuun ibsiteetii jirti. Qaama walabaatiin mirkanaa'uu baatuyyuu humni Israa'el waajjira muummee ajajaa Birgeedii kaaba Hamas guutumaan guututti akka barbadeesse addeesseetii jira. Dabalataan ammoo humni qilleensaa Israa'el mana jireenyaa hojjetaa humna galaana Hamas keessa qubatu tokko rukutuusaa addeesseetii jira. Hamas eega haleellaa tasaa Israa'el irratti raawwattee duuba hardhi guyyaa shanaffaa yoo ta'u, Israa'el qondaaltota Hamas olaanoo qabachuun duuba gama lamaaninuu lolli ammaatee itti fufeetii jira. Israa'el namoota lubbuun darban
darban 1,200 kalaakofsiichee jirtu yoo ta'u Gaazaan ammoo lammiilee isii 900 ta'an akka jalaa du'an addeessee jirti. Ministeerri ittisa Israa'el loltoota isaanii bakka sanii kaasuun Gaazaa bakka duriitti akka deebisu addeessaniiti jiru. Jiraattonni Gaazaa amma 260 ta'an qe'ee isaaniirraa baqatanii bakka dawoo dhabanii akka jiran ammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii addeesseeti jira. Somaaliyaatti rooba cimaa roobeen balaa lolaa mudatee namoonni 1,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'u waajjirri qindeessaa dhimma namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksiseeti jira. Beenyaa Shiramuu bal'ina isaa qaba. Rooba cimaarraan kan ka'e kibba Somaaliyaa aanaa Baayidoo keessatti balaa lolaa mudateen jiraattonni 100,000 fi 7,000 qe'ee isaaniirraa buqqa'uu waajjirri qindeessaa dhimma namooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan OCHA'n ibseera. Lolaan kun magaalaa Baayidoo keessatti iddoowwan 136 keessatti manneen hedduu fi dawoo yeroo baqattoota biyya keessaa kanneen namoota 86,700 fi 700 ta'an keessummeessan hedduu lolaadhaan guutee jiraachuus ibseera. Waajjirri qindeessaa dhimma namooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan OCHA'n akka ibsetti lolaan kun jalqaba waqtii roobaa onkoloolessaan hanga muddeetti Somaaliyaa keessatti kan roobu yoo ta'u sababa balaa gogiinsaa yookaan Ilniinootiin roobni giddu galeessaa ol ta'e roobuu waan danda'uuf balaan lolaa dabaluu akka danda'us akeekkachiiseera. Balaan kunis kan ka'e erga onkoloolessa bara 2021 irraa eegalee gogiinsa waqtii 5 walitti aansee mudateen booda lammiilee Somaaliyaa miliyoona 1.4 ol buqqisee fi beelladoota miliyoona 3.8 ajjeeseen boodas jedhameera. Baqattoonni harki caalan isaanii gara lafa ol ka'aa naannoo qubsuma isaaniitti jalqabaattis ce'aniiru jedhe dhaabbatichi yookaan OCHA'n namoota kanneen nyaata bishaan bakka jireenyaan gargaaruuf yaalaa jiraatus sababa balaa lolaa kanaatiin daandii cufamuurraan kan ka'e deeggarsa barbaachisu taasisuuf danqamee jiraachuus hubachiiseera. Aangawoonni biyyattii gargaarsa taasisuuf sochii taasisaa jiraniin alatti michoonni idil addunyaa gargaarsa hatattamaa akka godhaniif waamicha dhiyeessaniiru. Dhaabbanni nyaataa fi qonna dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka ibsetti ammoo ho'i olaanaan yookaan suuper ilinoon kan kanaan dura baratamee hin beekne Somaaliyaatti waan mul'ateef naannoo lolaadhaaf saaxilamoo kaartaan adda baasanii kaa'uu dabalatee tattaaffii lolaa hir'isuu milkeessuuf doolaara miliyoona 11.8 barbaachisaa jedheera.